Haati sabboontuu sababa maaliitiif hajjii gara murtii mana murtii olaanaatti dabarsuu dhiifte? Sababni isiin dhiifteef hoo maali? Kun waan dhiifteef qaba. Haati sabboontuu dura gaafa hajjii qabsiiftu otoo fuuldura laalee itti fakkeessee yeroo muraasa gurbaa kana rakkoorraan ka'uu jettee kan tattaafatte maaliif tarii nama cinaa isiitti dhaabbachuu dandeetti. Tarii namni isii biratti akkamitti talasa biraa baate maal jechuu ni danda'a. Garuu gaafa wanta san keessa gabbuutee ilaaltu isiin dubartiidha. Namoonni haadha sabboontuu duuba ta'anii chuu godhan. Haadha sabboontuu durumallee ni fixatti. Nama guddoo namnillee hin dhiisaaf. Abdiilleen hin dhiisaaf, hajjilleen hin dhiisaaf. Garuu immoo warroonni haadha sabboontuu duuba ta'anii chuus itti godhanii hayi nuti si cinaa jira gurbaa kana hidhii gurbaa kana akkas godhe. Fakkeenyaaf hajji yoo taate dhalaan takkittii dirqamaan fuudhee manatti hin galfanne kunis soba. Fakkeenya imaan yoo fudhatan imaannaan ta'u jennaan biraa deemte miti dirqamaa miti jechuudha. Ijoolleen itti dhufte lamaa yookiin sadiin kun jaalatanii itti dhufan malee hajjiin ofii isaatti butee tumee caccabsee manatti hin galanne. Dogongorri haati sabboontuu qabdi. Intala boru ol kaatee dhiira biraa wajjin tartuuf ijoollee isii kabajanii iddoo isiin qaban irratti waan san hojjetu likkii miti jechuudha. Namni gaafa waan tokko dogongora isaa san sirreeffate yoo itti seene baay'ee nama gammachiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Munaa furkan taatan asuma yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Ani nama keessanii jajjabeessaa ammallee jabeessaa jirtan iddoo tokko isin galatoofadha. Iddoo tokko isin jaaladha. Hordoftoota kee dhugaa rabbii dubbachuu koomantii immoo laayikii immoo tokko hin dagatina. Har'a wanni nuti waliin barachuu barbaannu namni dogongora isaa beekee yoo sirraa sirriidha. Haati sabboontuu dogongora isii san beektee irraa deebi'aa jirti. Sila haati sabboontuu hajjii har'a mana murtii olaanaatti darba jechuudha. Otoo hajjiin mana murtii olaanaatti kan darbu ta'e dubbiin guddataa deemti. Haadha sabboontuu asumaan si galateeffachuu barbaada guddaa galatu. Ilmi namaa kun isii dubartii dhiisii kasirra beekuu hin dogongora. Hayyuu dogongora. Kanaafuyyuu meeqa kamtu dogongora? Ati nama guddaa taate dogongortee dogongora keessa sirreeffachuun hedduuta kana gammachiisa. Dhuguma rabbii dubbachuuf ati ammallee dubartii cimtuudha jabduudha. Ilmaan kee guddifadhu waa'ee namaa keessaa ba'i maasii goote intaloo taate abbaa feetee hojii tarte karaa kana deemtee kophaa isii dhufti. Ijoolleen ammaa abbaa fi haadha ofiitiyyuu hamma isaan iddoo qabaniif hin beekta. Kanaafuyyuu ati hojiin kan kee ati ka hojjettu ilmaan kee guddifadhu. Mana arabaa dalagaa ijoollee kee mana barumsaa keessaa ijoollee kee mana barumsaatti deebisaa. Kun hundi wajjii qaba. Isa taaskii baaftee kissii namaa deemtu waan nama hin galchiniif kissii namaa deemtu. Warroonni amma caaltuu irratti mucattii isii bira dhuftee badde kanarratti mucattiin tuni teenna maalidha akkasiidha jinniidha jaankadha ka jedhan kun ati karaa bannaanii fi malee utuu ati dubbachuu baatte namni tokko akkuma Mustafaa waa'een isiin hangalchu jedhe akkuma Abdii waa'een isiin hangalchu jedhe namni tokko waa'ee isiin dubbatu jechuudha. Mucattiin tun immoo dhokattee dalagataa jirti malee baddee bakka biraan jirtu. Himmootu abdii fajiin nama nyaatanii namoonni hedduun abdii irratti tuulan jechuudha otoo wajjin nyaatanii ilma namaa kana gaggabaa ilaala. Kanaaf ilmi namaa tokko dogongora isaa yoo sirreeffate wallahi baay'ee nama jechuun nama dogongora irraa deebi'e. Namni dogongora isaa sirreeffate nama jechuudha. Haati sabboontuu ani mana murtii olaanaatti dabarsuun barbaadu gaafa jettu hedduu gammanne nu gammachiifte. Hajjiin har'a waan fedhes ta'u caaltuun mana namallee jiraattu caaltuun bakka feete illee jiraattu hajji itti yaadaa jira kan dagatina ilmi kun keessa akka ta'e hin dagatina. Isiin illikii keessa seentee namoota hedduu itti ergee na haa deebitu jedhee isiitu dide malee hajjii miti. Tarii wanni isiin walirraa hajjiif isii jidduu jiru jara lamaantu beekaa. Kanaafuu yommuu tuyyuu namni jireenya ofii beeku namni humna ofii beeku nama kissiif hin beeku. Kissii jechuun immoo jireenya kee guutuu si barbadeessiti gaafa si kissiti. Namni illee mootuyyuu ijoolleen har'a illikii ati hajji odoo waan tokko rakkoo irra ga'e namni kissiitti jireenya kee guutuu mataa kana si garagalchichu. Kissii jechuun waan xiqqishoo miti. Rabbiin balbala sanallee sirnaabiin garuu namoota nama kassasuu jechuun baay'ee ulfaata.
baasii qaba, mallaqa qaba. Mana namaa dalagaa daa'ifa xuruurrataa mana kisiititti geessita. Sirrattuu yoo haraama jechuudha. Wallaahi lazii ilmaan keettiin guddifadhu. Garbatuu beektii irraa deebite alhamdulillah rabbil aalamiin. Ijoollee sii kabajaa qabdu. Har'a deebuu keetiitti hedduu gammadde. Garuummoo warroonni si duuba fiiganii si cinaa jirraa haayisooshii jedhan humna itti godhanii. Namoonni akkanaa kun dadhabbiin sammuu isaaniiti. Har'a isaan sila namni haadha sabboontuu dhaabuyyuu namni hajjirraa haadha sabboontuu dhaabuyyuu sila namoota irraa haadha sabboontuu duchisiisan kana jechuudha. Hajjiin ilma isaaniiti. Haadhi sabboontuu ta'e nuti. Sabboontuun baree nuti yeroo hedde. Mustafaanoo abdii isa kaleessa wajjin nyaatee dhuge. Namichi sun hoo isa kaleessa wajjin nyaatee abdii wajjin dhuge. Dubartii abbaan manaa bira hin jirre namni akkuma fedhe godhuu danda'a. Garuu dubartiin tun yaaddee tiniini waan sangoositti maddiyanii ooma jedhanii hin dhageesse. Otoo abbaan manaa isii bira jiraate haati sabboontuu intala tanan sochii wallaahi lazii. Maaliif ufiin baatee deemte? Ufiin ofirraa yookiin rakkoon jiraatullee hin beekte haati sabboontuu rakkoo isaan jettu jiru beektii. Rakkoo san hajjileen dubbatee jira. Kanaafuu iddoo galatoomii baay'ee galatoomii sin jenna haadha sabboontuu haati sabboontuu dhiifama. Waan kana beektii irra deebi'uudhaan namootaaf immoo fakkeenya guddaa kan taate. Asirraa maal dubbachuu barbaada? Jala deemtu namaaf walitti naqu, namaaf nama nyaachisu, namaaf nama maal godhu namoota akkasii sanarraa dubbachuu barbaada. Namoonni akkasii suni fakkeenyaaf yoo nama tokko walolte hiriyaa takka walolte dhaqeetiin sigatee hiriyaa san jaalata. Ati garuu dura hiriyaa maaliif hire kun duchiisuu jedhama jechuudha. Namaaf nama walitti duchiisu. Dubartii lamatu jira. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf maaliif dubartiin lama mucattii waggaa 10 jira. Daa'ima jechuudha. Mucattii waggaa 10 ijoollee waggaa 10 jechuun homaan beektu hin beeytanii. Dubartiin lamaan kun yeroo hunda galgalas gana mucattii takkittii tana foon isin nyaatan. Namni ilmoo daa'ima foon nyaata. Dubartiin battuudha. Amma fakkeenya kana fudhadhe jechuudha. Dubartii kana illee taasisa yeroo hundumaa. Yeroo isaan daa'ima tana nyaatan, yeroo daa'ima isaan akkanaan guddaa nuti fakkeenya wayi bilbila akkatti qabna. Namoonni ijoollee waggaa 10 waa takka hin beektu. Dhugaa darbee dubbachuu ijoollee lafa ho'aa biyya arabaa kun lafa ho'aa jiranii akka ija malee. Namni kennallee akkasi jechuudha hin taazabe. Dhufanii jira warri kenna. Daqiiqa 8 haa guutu. 8 guuteerraa ba'a. Dubbicha garuu hin xumurre. Iddoodhaan dhaabe. Maaliif namni kuni fakkeenyaaf namni haadha sabboota fakkeenyaaf isii erga hajjii walolte gara isii goran akka waan isii jaalatanii akka waan haadha sabboontuu malee dubartiin takka yaman keessa hin jirreetti. Kun maaliif ta'e shira xaxuudha. Mee Mustafaa maaliif abdirratti shira xaxa? Maaliif ajjirratti shira xaxa? Addabeen namichi suni jechuudha maqaa isaan beeku eenyu jedhama. Yuutuubiin isaa. Arabeeffameen nuti sillee abdiin kijibaa astagfirullah ilmi namaa kun sammuun isaa akka ta'e yaaduun beeku magan. Abdiin akka ta'eetiin kijiba oofa. Maan dubbate warri isaa inni kaleessa yuutuubii banatti miidiyaa qaba. Warra san dura maan dubbate warra waa'ee abdii beeku warra waggaa meeqa wajjin jiraate. Maan dubbate waa'ee abdii. Dhoysitanii akkas gootanii manatti galfattanii ofii bakkana gootanii abdiin asirratti baatanii akkana jettan. Wallaahi abdiin nama akkasiitiin abdii jechuun nama jabaadha. Biddeen nama quubsu eelarratti beeksisaa jedhan. Otoo barbaade inni dhalaa hedduu. Garuu mootiyyuu nama akkasitti hajjiin isa biraa meeqa fuudha. Guyyama tokko isaa dubartii fidee akka hajjii sanitti manni waan fedha godhuu danda'a manni keessaatti fakkeenya. Argitanii beektu. Garuu namni ila tana eeggata gurra tana eeggata isin galee ijallee miti gurra tana eeggata. Isin haa galu. Abdiin nama caaltu intala saniin
jannaadhaaf hanga ammaatti ta'aa jiru. Isin warra jiru bira jiru dhiisate ijoollee warri waa'ee isaa beekantu jira. Si warri akkanuma duuda duuban deemtanii nama nyaattan. Homaa isin haati sabboontu araaramte eenyutu har'a si waamare haati sabboontu kootu abdiin araarame kootu hojiin araarame siin jette abadan siin jettu. Xiffiri jettee hafta malee. Ofii keetii seenufta malee. Dubbii nama hoo isin warri kijibaa warri waan hin taane fedhan kunoo qilleensa irratti haftan. Haati sabboontuu akkasuma hajjiin akkasuma abdii ni araaramu. Garama salphaatti. Kanaaf viidiyoon kee kanas maratti dhaabaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.